kuni rakkoosaa garlamaan ibsamaa tokko haaluma uumamaa yeroo ammaa bosonni baduu barbadaa'uu yookaan immoo kunuunsi naannoo irratti haalli jiruu fi qonna ammayyaa kan ta'an itti fayyadamu kun immoo roobni gizee roobu lafuma quncisee yookaan immoo biyyoo harkisee fideetoo dalalii yookaan immoo tima keemikaala keenya ol kan ta'e calaluu kan dandeenye bishaan parsantii 30-25tti gadi bu'uu isaati. Inni lammataa akkoo beekamu yeroo ammaa haala qaala'insa gabaa jirurraan keemikaalli biyya alaarraa galu gatiisaa ol ka'ee bituu dadhabu kunis xiqqaate parsantii isaa ibsuun danda'amu gatiin keemikaala amma dabalame kun kanarraa ka'amee keemikaalli gahaan illee of harkaa hin qabne waan ta'eef kana rakkoo kana lamaantu nu qunnamee jira. Kunis immoo yeroo ammaa ciccitiinsa bishaanicharraa kan mul'atu ta'uu isaa rakkoon kun akkoo beekamu uumama irratti kan xiyyeeffate kan nu muddatee jiru. Ammaaf kan nuti eegaa jiru haalli roobni kun odoo kan sirriitti roobee lafa qulqulleessa uumamaayyuu yaalumti uumamaayyuu maayinni roobni seeraan roobee awwaara kan yookaan biyya kana xaragee biqiltuun lafa marga adda addaa marguu danda'a. Kunis maal ta'a hanqisuu danda'a. Kuni amma ji'a tokko ji'a lamaatti turuu danda'a. Inni lammataa akka carraatee keemikaalli gahaa nama oomishni biyya keessaa yoo hin calqaba kan jedhamu oduu akkasii qabna. Awaash Malkaasaa aluminum sulfate fabrikaa kan jiru ta'uu jira. Inni yoo tarii hojii calqabee keemikaala gahaan harkatti gale yoo danda'ame uumama wajjin illee akka jirutti ta'ee parsantii 50tti bishaanicha ol guddisuu danda'a. Kuni isa yerooti. Inni gara fuulduraatiif qorannoo waggaa 2 gaggeessine jira. Qorannoon kunis bishaan kana hunda irraa rakkoo isaa furuudhaaf deeggarsa biyya Hoolaand irraa arganneef qorannoo waggaa 2 fudhateen qorannoon xumuramee jira. Kunis qorannoon kun pereedii baay'eetti adda bahee jira. Inni tokko bara 2015tti emergensiidha boolla gurguddaa isaa 2 qotuudha. Kuusaa bishaanii gurguddaa isaa 2 ijaaruudha. Kun yoo ta'e rakkoon kun ganna waggaa roobni akkasii roobu bishaan kana dhaabbatee gara sanatti jijjiiruudha. Kan itti aanu waggoota 2-3 adda qoodamee jira. Guutumaan guutuutti laga kana gara dhiisuutti kan yaadaa jirru. Maalinni lagdi kun rakkoo gosa 2 kan inni muddatee jiru tokko cirama bosonumaatiin kan ka'e lagumtiyyuu gogaa kan jedhu yaaddoon hin jira. Lammata immoo baay'ina uummataa irraa kan ka'e lagumti kunis gahaa waan hin taaneef piroojeektichi diizaayinii kan ta'e gizee hojjennu waggaa 15 ture. Walumaas waggaa 8 keessatti feelii gochaa jira kun. Maalinni tokko baay'ina uummataa lama haala uumamaatiin wal qabatee waan jiruuf kanaaf guutumaan guutuutti gara fuulduraa bishaan kana lagarraa dhiibnee gara bishaan boolla lafa jalaatti jijjiirra kan jennu qorannoo isaa xumurreerra yeroo ammaa. Kun egaa waggaa pireedii baay'eedha adda keenya irraa emerjensii fi yeroo dheeraa jennee kan adda baafannee jira. Kanaaf callisamee waan taa'amee jiru. Kanaafis immoo baajata guddaadha kan nu gaafate qorannoo kanarratti akkuma akka nutti mul'isetti gara miliyoona 400 fi miliyoona 50 kan qophaa'e. Kana keessa wanta uummannis nu gargaaru jiraachuu danda'a. Mootummaadhaanis wanti dhiyeessinu jira. Ofii keenyaas kan yaadaa jiru yeroo ammaa seerrii fi dambiin waan nu deeggaru waan jiruuf liqeeffachuuf gara baankiitti illee dhiyeessineerra dokumentii keenya isaaniitti bira gashineen hanga miliyoona 100tti baankii kooperaatiivii Oromoo yookaan baankii hojii waldaa gamtaa Oromiyaatiif dhiyeessinee waliigalteerra gahamaa jira. Kunis yeroo gabaabaatti mallattaa'ee piroojeektii keessattuu bara 2015 hojjetu keessatti maallaqa akkasuma gara sanirraa arganna jedhu qopheessinee jira. Kanaaf amma danda'ametti rakkoon kun barana dheerachuu danda'asi. Bara dhufutti garuu qophii guddaatu qophaa'ee jira. Bishaanii kana to'achuu irratti rakkoon guddaan boora'inadha. Baduu bishaaniifis jechuudha. Soorsiin bishaan keenya lagadha. Bakka dheeraatii dhufa laga hulluuqaa kanadha. Dandiilee irraa ka'umsisa. Bakka dheeraa deemee dhufa waan ta'eef yeroo gannaa keessumaayyuu ganna ta'e yeroo calqabaa jechuudha. Yeroo roobni roobu calqaba irratti waan baay'ee haaree dhufa. Baay'ee tarbiiti ta'a jechuudha. Boora'inni isaa baay'ee garmalee ta'a. Fakkeenyaaf bishaan har'aa kun isa kanadha. Boora'inni isaa yookaan tarbiidiiti jennaan nuti gara 6,982dha jechuudha. Garmalee booruudha jechuudha. Kanarraan bishaan keenya boora'ina duwwaa otoo hin ta'in biftumti amallumti bishaan keenyaallee waanuma argee ofitti haaraa waan ta'eef garaagara ta'a. Takka kalarii isaa yoo ilaalle gurraacha xiqqoo ture immoo diimataa. Kalarii adda addaa qabaata. Akkasumatti immoo keemikaalii fi fiizikaal piroopartiin isaallee jijjiirama jechuudha. Kanaafuu boora'inni rakkoo guddaadha. Dalaliif cirracha fidee dhufuunsaa rakkoo guddaa tiriitmentii kanaati jechuudha. Maaliifidha calaluun illee nu rakkisa jechuudha. Biyyootu caala. Amma fakkeenyaaf inni kun keemikaalli inni konsiiyum godhu karaa keemikaala baay'ee fudhata. Yeroo bonaa keemikaala xiqqoodhaan yeroo tokko adjust goonee sa'aatii 24 illee hojjechuu danda'a. Amma garuu keemikaala inni konsiiyum godhu 2 times 3 times keemikaala fudhatee bishaan nuti oomishnu garuu bishaan hammisaa baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf yeroo bonaa meetir kiubii 400
per hour oomishna yoo ta'e amma yeroo akkas bora'u immoo meetir kiubii 150 hanga 200 percentii naannoo 25 jechuudha oomishamu. Keemikaalli inni consume godhu immoo 2 times yeroo 400 oomishnu irraa jechuudha. Kanaafuu keemikaal consumption keemikaalli isaayyuu baay'ee ta'eyyuu 2 times consume godheyyuu bishaan amma ta'e namaan geenye oomishne namaan geenya jechuudhaaf yeroo hojjennu keemikaalli over ta'uudhaan immoo amala bishaan keenyaa immoo suma calaleeyyuu hin jijjiirre jechuudha. Asidiik nu jalaa ta'a jechuudha. Bishaan kana amma oomishuurra dhaabuuturra fala ta'a ture. Maaliif keemikaalli itti baay'annaan immoo fayyaa namaarratti akkasuma dhiibbaallee fida waan ta'eef. Kanaaf jecha hin dhaabnu jennee amma ta'e oomishaa jirra jechuudha. Keemikaala amma inni barbaadu kenninee fi propertiin isaallee akka hin jijjiiramne keemikaala adda addaa kanaan dura fayyadamne hin beekne coagulant aid jedhama. Isallee itti daballee akkuma ta'etti pH isaa eeggachuudhaaf jechuudha. pH bishaan kana eeggachuudhaaf akka fayyaa namaarratti miidhaan finne amma ta'e xiqqeessinee oomishaa jirra jechuudha. Kanaafuu rakkoon guddaan bishaan kana tarbiidii yookaan boora'ina bishaan kana dalarii fi cirracha baay'inaan qabatee dhufuusaati.